jalqabaatiif muuxannoo dhugaa irratti hirmaatanii oodita qaama alaa goonee kabajaadhaan si affeerree jirra kottuu hirmaadhu ilaali dhugaa yoo agarte waan gaarii goonee irra jettee gabaasta wanna garaa sinan kan achuma gaafii kaafta kun sirriidhaa miti jetta deebitee yoo isa irrayyuu ta'ee wanni hamaan dhufaate laakki waan akkana argeette ragaa waliin dhiyaasitee baafta jechuudha. Kana irratti manni si jaallata si kabaja siifiyyuu kabaja guddaa dabala kabaja si dabaluudhaan si affeeruun keenya. Kanaaf akkasitti ilaalta malee bifa sanii yoo deemame hin sodaannu yoo atillee akkas jette nulla asuma jirra waan ta'eef rakkoo hin qabu. Akkasillee jechuun gaarii miti. Yeroo tokko itti yaaduun baay'ee barbaachisaadha. Ulfaadhu galatoom waa hundumaaf iyyuu eebbifama waaqayyo bara keessa naa eebbisu waliif dachaana waa hundaaf. Okay, miliyooni yaada jira kana fudhatteetta. Miliyooni yaada kana fudhatteetta. Yaada maqaa qidaamee mimiti bakka Abdellaan baay'ee biizii taasisanii galee baay'ee garmalee biizii taa wanta ta'eef utuu Abdellaan keessa galuu baatee unatti tolanni utuu tuqamuu baatee illee maaliif hojjettanii nan gaddaa obsaan immoo innis fararra wanta ta'eef innis baay'ee cinqii keessa gala Abdellaan hojii irratti biiziidha hundumti isaanii hojii irratti biiziidha garuu miqanyinnati baay'atee jira akkuma walii galaattanii dubbaddoon maaliif yoo jettee garee amboo garee 120 yookaan garee maafiyaa jedhuudha malee garee wangeelawtu jedhamu baatee natti tola akka walii galaatti turtii gaarii sinifa ta'u tokkummaa koo baay'een si jaalladha baay'een si kabaja garee wangeelaan jedhinaa garee maafiyaa garee kaasaa'ee isa jedhamutu ta'e gaariidha akkuma walii galaatti eebbifama waaqayyo sin ammallee miidhama kee no hin arrabsini ammallee miidhama kee si waliin an jira miidhama kee ammallee jedha. Andugana sera bisa bana tiragani ya jama baqa benya dunia kana tera jesa kita baqa benya dunia kana ta tanangete andugana se soba se kenya isi baka isi ko na da gefa awale da gefa awe ati si mali fakati yitu beka baizo yani da gefa awi ko da gefa mali fakasini waka awaleni yu beka anamman eddo sa beka la because gaafa sitti dubbatamus gaafa maal jedhus qoy ka dhaggeeffadha wale dhaggeeffadhu gaafa sitti dubbatamus gaafa maalis namni asirra jiru kun si taazaba dhiisa amma sila tokkummaani waan kana akkamidha maal intartarta itti maalette mini ahumma tartar jammar kun gana bakka dhugaa waaqayyo waaqa jiraataat hin jiru ture sammuu koo keessa baay'ee kanaaf bakka yooma namni tokko sin keessa yaada defendi sin godhu nama sana xureessuuf hin fiigina bakka xurii anaanamma baay'ee maannim caafee liidarsaa utuu kaate alaabaa fudhattee as keessa naannoftee homa tokko waggaa sadan har'aa waggaa lama sadii moo waggaa lamaan har'aa hawwiin akkas goote ibsaan jira dabale har'aa waleen akkas godhe ibsaan boor jira dabale because I'm not depending on you. Because of danda of beka wanante kanab adara kesan kanarra of goda obsa taanani betam ትልቅ ሰው ነው nama guddaadha coordinator alle college tokko keessatti nama coordinator anis coordinator college tokkodha baay'een kabaja wal beekna sigale garu waan caana obsa irra jiru baafneen dubbannu beekna callifne waan ta'eef
Utuun Finfinnee yookaan itti dhiyaadhee jira ta'e afaan tokko namni ittiin saaqtu. Utuun itti dhiyoo jira ta'e beekna waan godhaa jirtan waan ta'eedhaaf. So takka afaan tokko ittiin saaqtu. Siigalee kanaaf warri akka kanaatti deemtan dhiisa. Doorsisa keessan dhiisa. Waldaa kiristaanaatti maqaa namaa balleessuu dhiisa. Taa odiitii taam in dhufta tokkummaan dirqama kee dhufta Alexis dirqama kee dhufta bakka gaafa sana. Koottuutii gaafa sana taa'e. Anillee gaafa sana nan ta'a. Baay'ee hin dubbadhu hidhee dhiiseera malee militariidha bara. Maqaa kolleejjiif akkaawuntii sanaa asirratti maxxansee qaamni tokko odii taa godhu yoon jedhe mirga qaba baay'ee qaban ture. Waqaa wal balleessuun hin barbaachisu jedhee afaan qabannaan garuu dhaloota sammuun intini dheengadda ka'e namarratti mataa baafachuu barbaadde. Be taker. Waan sareen abbuma nyaatuuf dugti hin beekna kan. Garuu maqaa namaa hin balleessina. Maqaa namaa hin xureessina. Kaleessa dheengadda asirra teessee ibsaan nama guddaatti boosee har'a gastii banattee ibsaan raajii sobaa raajii gaafettu hammamuu si taasisabanni kaanu. Awwaleetti hin bu'iin qo'ee dhaggeeffadhu bannaati taa'i awwalee. Awwalee taa'i abbaa qabeenyaa mini ati dhaggeeffadhu. Koi abbaa qabeenyaa miti ati dhaggeeffadhu. Abbaa qabeenyaa miti ati daangaadha guddinni kee. Because maaliifi bakka sammuu keetu dadhabaa akka inni ta'e nan bare awwalee. Dhuguman siin jedha. Kaleessa dheengadda onna baattee kaleessa dheengadda obbo Raaji Wangeelaawi barsiisa jettee naa cabacabdee har'a gaafa waa'ee miliyooni kaasee dubbadhu maalti dhoqqeenatti dibuu si dhaqatesi. Maa inni kun kiristaanummaa maali? Kilaasii seenuu fanii daqiiqaa tokko naa kennaa dubbadheen bu'a. So kanarraa fagaadhu. Kanarraa fagaadhu. Walumataa deemnu obsa atillee dhugaadha mataatti si baatee dogoggora mudatee mataarraa si fuuchuunsaa seeruma ilma namaati yeroo tokko mataatti si baataa yeroo tokko gassi buusaa ati kanas gaaffii gaarii walee gaafatte maayisiin jedhe anu nan gaafadha. Inni dabalataa immoo namni amantaa da'oo godhatee musliimas ta'e kiristaanas ta'e shororkeessummaaf saamicha raawwatu dhiisuu qabaan dhaamsa kiyya jechuudha. Amantaa fedhe ta'uu saamicha ijoollee miskiina irraa saamu. Ayyee siif kennaa namni mana kana fooloo godhaati. Nu hordofaa yeroo kamuu isinii waliin jirra kiristaanni musliimni manni kun mana keessanii namni maa dhuftan isiniin jedhu hin jiru namni maa himattan isiniin jedhu hin jiru amantaa feete ta'e afaan qofa walii galuu dandeenyu manni kun mana keessanii fooloo godhaatti bufi yobsa. Amma ammaatiin hordoftanii obboleessa keenya miiliyoonis tokkummaanis Aleeksii Abu Mu'aazii hawwiin ibsaan awwalee hundi keessan ulfaadhaa dhugaa noobsitanii taa'uudhaaf dhugaa barbaadu dhugaan immoo wangeela taankii isiniin jedha haqni aba'uun wangeela isin jaallanna dhugaa waaqa hin baasnaa tokkee koo eessanii isin erga Aleeksii fi tokkummaadhaa fi liinkiidhaan marenna Google Meetingidhaan marenna waan ta'eef liinkii isin ergaa faqee daamee sa'aatii isaa gara isinitti himaa tokkeef Aleeksiidha. Dhugaadha haqa waan ta'eef koottaa ilaalaa haqa dhugaadha. Lakkoofsa WhatsApp keessaan isiniif kan erga rakkoon. Naa ergi maaliif koottaa ilaalaatii dhugaa masaa gadi baasaa sana booda mootti deemtu waan ta'eef dhugaan kiristaanaa qabu dhugaan fooloo godhee bisee moo tokko mashi asiisin barreessanis Aleeks fooloo dhiisa. Ilaa obsa waan bor ta'e deemee ta'u amma nan beekanii gaafa deemnu wal dhabdee rakkoo biraa hin uumu miti jechuun qulqullummaan jira miti wal shakkiin hin jiru miti jechuudha. No an gama kiyyaan shakkiin qabu gama keessaniin jechuu barbaade tan gama kiyyaa wanta shakkus wanta sodaadhus hin qabu gama keessaniin miidiyaan noonu keessa dhufee rakkoodha jettaniin sodaattu yookaan hin shakkitu jedheetan. Ilaa wanti dubbachuu barbaadu dhaggeeffadhaa isinitti. Siya tokkitti wanti dubbachuu barbaadu ilaa amma ibsaa kana nama qoosaadhattu miti hundi keessa nama 4,900 jira tokkummaa ibsaa qabadhu waan hin jedheef hin qaba Aleeksiit illee qabadhu ibsaa kana jechuudha nama dhugaa dubbatu nama dhugaadhaaf dhaabbatu nama dhugaadhaaf dhaabbatee iyyoomee hafe keessaa tokko laa ibsaa kabbadeetila nama yeroo hundaa dhugaa dubbatu nama dhugaa yeroo hundaa dhugaa irratti qabsaa'ee
dhugaa ciniinee afee aca barbaariin ta'edhee sobduun ta'edhee fakkeessituun ta'edhee barasaa akka itti zeeroodhaan hafe keessaa tokko laa ibsaa kabbadeeti laa kunuun. Dhaggeeffadha kanaaf hore ibsaan odiitii keessaa ari'anii baasanii. Sababiin isaa amma manaaf hin galle. In arrabsame, in jibbame, in tuffatame. Kaleessa ibsaan paasterii nama guddaa jedhama. In kabajamaa paaster jedhama. Iddoo guddaatu kennama. Gaafa inni garuu waa'ee miliyoon dirribaa dubbatu mana miliyoon dirribaa dubbatu gaafa inni tajaajilu qayiidhaan baasa. Yaa. No. Alex, easy guy. No. Alam eenyuun keessa baheera waa'ee amantii keessa baheera waa'ee amantii imaanoon natsa dhiiseeran ila dhaggeeffatu anamma garee si qabu dhaggeeffatu sitti hunduma walitti qabee jaalladha yaa. Inni mormus ta'e inni deeggaru garee yaada faallaa fedhanaa qabaatan ibsaanis gaafa sana dirqama argamuu qaba. Namoonni gaafas keessatti hirmaachaa turan maaltu akka ta'u achi booda dubbanna rakkoon qabu. Namni biraa namni ittaanee dubbatu obsaadhaa fi fooloo deebiseera. Asumaan fooloo wal godhaati. Awwalee maal dubbachuufati? Dhimma himata dhuunfaa ilaa himata dhuunfaatiif walloltaa dhuunfaa asirratti hin dubbatina. Asirratti hin dubbatinaa jiru. Dhaggeeffadhu waa'een keessanii dhimma keessanii waa'ee koduu Hawwee billee ergaa dabarfattu qabdan yoo ta'e siifee eeyyamna. Anamma jecha ibsaa waan deeffadhu qaba. Miliyoon rabbii jedhi. Suluma si faana tokko. Hawwii ibsa biraa rakkina qabdu yoo taate kophaatti yeroo qaxaroo qabadhatis giiftii koo. Amma inni nama kuma shan irratti kan inni maqaa koo dhahee haasaa ture jiru. Nama kuma shan irratti maqaa koo dhaheera. Nana cabarbariin. Tokkummaa akka biyya. Okay. Dhaggeeffadhu wal qixan eegamu. Miliyoon obsan tokko. Hawwii dhaggeeffadhu. Waa yookaan ani garee kaasa. No qoy tokkuma see tokko nan xumuraati. Gaafa ibsaan. Dhaggeeffadhu xumuradha. Hawwii nana cabarbariin adaraa seera jechuudha. Yookaan ani garee kaasaa'eeti, garee maafiyaati, garee 120 jedhiiti of qoodi yookaan galalli of godhi. Nana cabarbariin bakka. Oo garee kaasaa'ee taate garee kaasaa'eeti. Kaasaa'een iddoo garaagaraatti nama ijaaree jira. Gareen amboo sun gareen 120 iddoo baay'eetti nama ijaaree jira jedhi bakka. Dhugaadhaaf hin dhaabbadhee ciisu wallaalee miti tokkummaa ciisu wallaalee miti hundumtu ciisu wallaalee iraftii dhabee miti dhaggeeffadhu. Nuti garee akkasii fi muutii qaban tokkummaa yeroo naa kenna rabbi hedhi. Yoo tokkummaan jiraate tokkummaa yeroo naa kenna. Dubbatte baay'ee narraa dubbatte miliyoon an dhugaa dubbachuuf waan feetu jette arabaa miliyoon ammoo obsi miliyooniin hin tuqini yeroo dubbattu miliyooniin hin tuqini gaaf innis dhuunfaa takka gaafa godhu hin tuqin jedhi qoy isarraa kaasoo du'ani waan si dhibu keessatti tokko namni kumna afurii wayii kun kan dhageessani ani miliyooniin waan feetettee naa arrabsitu deebisitti hin deebisu dhuguma waaqa maaliif beektaa arrabni kiyya waan akkasii waan barbaaddettee naa arrabsuu dandeessa gatiin koo eega kana ta'e gatii koo waaqarraan fudhadha gastii irra taa'ee naman gargaarreedhaan keessaan deemee fooloo godhee itti ergee risiitii isaan natti ergan immoo fidee guruuppii irratti adaraa koottaa gargaaraa jedhee waa meeqa jedhee gatiin koo kana taanaan ani waaqatti hafee siif deebiin deebisuun qabu tasayyuu waan barbaadde dhiina arrabsi dhugaa yoon hojjedhe ta'e sobaanan hojjedhe yoo ta'e waaqayyo irraan fudhaan kan waaqayyo haa caalu. Waaqattan afammas taanaan jechuudha. Fixe kan ga'e. Dheengadda jedheeraan miidiyaa irratti waa'ee miliyooniin kan wal qabatu namni kam akka maqaa koo kaasuun barbaadu. Ati waan feete hottee naa arrabsite deebisiin deebi. Birricha fidi. Caqasi birrii kunooti. Abdallaanas ture qoy. Sababbii birrii idiitii hin ta'iniif sababa Abdallaan hin argamne.
Maqaa koo dhiisiiti. Bakka gootu akkuma maqaa isaan barbaadu jette birrii sanas lafa kaayitii bakka dhiisu waa'ee koo. Haya qoy sababii idiitarri hin taaneef kun Abdallaan dubbate isatu nu gidduutti hin argamne akkuma kana guutuutti hin argamne rakkoo sanaaf ture lafarra kunoo iftaaniin dhufu namni kan biraa'uu dhufan idiitar godhanii ofirraa buusna kalaas takka. Kan ibsaatti si deebi'a ibsa awwiin maqaa koo dhooftee maal jettee kan jetteef miidiyaa mana awwalee musammaatti waggaa takkaaf ji'a wayii dura mucaa biiftuutti raajii akka macaafa qulqulluutti aboo qoy ibsaadhaan sabanyaan si miti isatu waa'ee keen asoo qoy isatu maqaa koo dha'e tokkummaa narraa gaggoodhi baay'ee. Waa'ee ibsaadhiisii waa'ee koo. Waa'ee kootiin dhumni irra waa'ee kee fixe ibsaa amma maqaan dha'e waa'ee kootii waa'ee ibsaa waan nu ilaallatu hin qabu waa'ee ibsaa waan nu ilaallatu hin qabu ammallee eega isin ilaallanne amma gaafa ibsaan awwii jedhu awwii maqaan dha'iin jechuu danda'u sirra jiraataa qo'icha gas kophaatti sagantaa walii qaba waa'ee koo amma maal goota kitaaba maqaa koo kaasu dhuunfaatti callisi jechuu ni danda'u sirra jiraata ana waa'ee nu argami bakka yeroo sana hawwi nan argama gaafa isin qabaastanis nan argama achii booda dhimma kana keessaan buusa amma murtii qabadhu galatoom hidhadhe kee galatoom eeyyuwa kanaaf amma anaa fi awwalee kaasee ture ibsaa waan ta'eef isarraan dubbachuu barbaada miliyooniin dubbatiin galatoom keefin dheemma gidduun seenin ani ibsaa dhimma dhuunfaarraan qabu ibsaarraa hin beeku nan beeku silumayyuu jechuudha garuu mana awwalee musummaatti raajiin raajee viidiyoo namni kamuu dhaqxanii arguu dandeessu kan waraabe miliyoon dooral nama jedhu viidiyoon sun achiinatti ergame mucaa biiftuutti raaje dafqi kee biyya hormaatti dhumaaraa jedhe mucayyoon biyya keessan jiraanii biyya namaan jiruu jette viidiyoo baatee jirti namni kamuu dhaqxanii arguu dandeessan. Okay, isa kana fidee maatiin kee waaqa tolfamaa fi aarsaa dhiyeessuu naa maatiin qabu jette mucayyoon. Viidiyoo sana kan poostii godhe eenyu miliyoon dooral jala dhaqxanii arguu dandeessu. Insobiin hawwi tokkummaa viidiyoochi soba miti argite awwe achi booda akkuma ilaaltetti akkuma dhaggeeffadhu hawwi hin sobda taanaan sin qaba kaawwi hin sobda taanaan sin qaba ragaa gaafataa namni kamuu jira miidiyaarra dubartiin gaalamoonni dubartii dhiira irratti hin dubbatinedha macaan koo dhaggeeffadhu tokkummaa koi tokkummaa narraa muutii qabsiisa koi dubartiin gaalamootaa dhiira irratti hin dubbatinedha macaan dhaggeeffadhu hin sobiin ka yoo sobda ta'e laawi akkana goone sin qaba baay'isee ibsa sin qaba dubartiin dhaggeeffadhu obsa ibsa qo'ichi naa kenni yeroo sobdaniin baataniin du'a malee waan hin jedhe qaabsa naa dhiisii obsa na dhaggeeffadhu ka dhaggeeffadhu Awwini na dhaggeeffadhu macaafa qulqulluu amanta taanaani na dhaggeeffadhu kan soba siin jedhamoo mucayyoo ati Koi monitorri isaa obsa nagaa buusi. Monitorri isaa. Ibsa koi. Obsa nagaa buusi. Ibsa koi maaloo maqaa adaraa gooftaa qo'ate lachanuu. Qo'aa dhiisaa meetin lachanuu. Ulfaadhaa. Kabajamaa ibsaanis hawwiinis kabajamaa akkanaa goon. Dhimma isa kanaa anatti xumuraa hawwiis ibsaas dhimma viidiyoo kana nan xumuraa dhiisaa. Anatti kennaa bakka. Awwaleen qofeen dhiifama gaafatu maaliin nama faarsaa ture dogoggora. Qoy dhiisi maqaa tokko. Tokko amman baana qoy. Isin lachan keessanii. Qoy isas kana walee dhiisi tukkee koo. Jechuun dhiisuu qaba. Yaada keenya baana qoy. Kan jaallatu riyaa walee ta'e. Bakka dhiisan jira. Rakkoon qabu nan dubbadha yeroo barsiisaan fixan rakkoon qabu. Hawwee qoy. Awwaleen araarsaa. Waan dubbatu qabu waan ta'eef wantichi. Tokkoffaa hafuuratti waan dubbatu obso dhugaa yoo nameenye dubbate dhugaa dhadheera la dhugaan caalu miti ibsa dhiisii muuti qabdume ibsa qoyme bageeta maqaa gosa qoy ilaa tokkummaa dhaggeeffadhu amma xumurirraa dhimma hawwii dhimma walee dhimma ibsaa naa dhiisi tokko dhimma keenyaa
dhimma isaa sanbata jechuun sanaa awwalee mataadha waan ta'eef nageenyi mabuumnaaf ani awwalee maaliif jedhe waan jedhuufanii bar. dhiisi bakka dhiisni awwalee Jechuun awwaleen maqaa isaa balleessuu qabu kan namni kun nama gaarii bar. Nama yaasummaa miliyoonii jechallee namni kun nama cokko namaa ture. ibsa dhiisi. Namni kun cokko namaa ture arrafamuu hin qabu. Arrafamuu hin qabu. Dhiisa cokko nama dhiise bakka natti amanee dhiisi qoy bakka dhiisi tokko ol faadhee bifamii ittiin deettaa ibsaan garuu awwaleen dhiifama osii gaafate jechuu yaadate. dhiisi bakka dhiisenni dhiisa bakka nan xumura. Qoy dhiisi ibsa waan hin jedheefan qaba dhiisi ibsa dhiisi bakka dhiisi ibsa dhiisi eebbifamii faadhu. Ini datta kanan disa. Sarota kanan ni datta. Ini datta sarota kan. Obsa mirga koo dhiibde naan jedha booddee. Naffi dhiisi obsa. Mirga koo dhiibde naan jedha. Mirga koo dhiibde naan jedha booddee. Obsa isin kabajinee callisaa jirra yookiin isin deemaan walii galla rakkoon qabu. Arragaan itti baasaa sumattamma deemaa isin yookiin. Ani booda immoo ani ibsaan akka inni himatu hin barbaadu. Mirga koo dhiibde akka inni naan jedhu hin fedhu. Isin Oi, ibsaniiftu ani sosiin soban isin mattan baasan. Erebe geeta. Aki tobboleessa keetti baasif booko ani si wajjin unaasa malee. Nasobdaniin awwaleen abbaa qabeenyaa ta'a jettanii ji'a sadiitti. Nama maqaa Yesuusiin sobuudhaa milee qabu. Era dhiisi. Har'a birrii kana hirmaannaa irratti tuqamtee haasofta malee. Birrii miliyoon irratti hirmaannaa irratti tuqamtee haasofta malee namni gabaa kee dhaabatee jiru bara. Isan keessan jiru garuu. Akka tiraajii sobduu isaan keessaa addunyaattan beeksisan feesbuukiidhaan tiiktokiidhaan addunyaattan beeksisan akkati maqaa Yesuusiin sobaa ooltu akkati maqaa Yesuusiin daldalu. OBN si erga. OBN si erga. Sigale OBN si erga. Miidiyaan OBN si erga. Nistu. Aha. Mucaan engadda kiisa ulaaqiin har'a dhuftee na wajjin hin danda'amu malee na wajjin haasa'uun. Nagaan nuti kiisa ulaaqii ta'uu wayyan jedhee ibsa akka keettiin maqaa Yesuusiin sobuutti kiisa ulaaqii ta'uu wayyan. Meerti chilaalle ta'uu dandeessas. Maqaa Yesuusiin sobdaamati. Dhaqi rakkoon qabu dheengadda cabacabaa turte isin neettee na kabaja. Dhugaadha. Isan moo sittan hima. Dhugaadha dheengadda hawwi qoy. Dhaga'i. Na dhaggeeffadha al tokko dheengadda namicha kana jajaan ture dhugaadha jajaan ture miidiyaan una taazaba maaliifan jajaa ture amman dhugaaf soba adda baafadhutti amma jiini sadan sun ga'utti inda'umi jara bumuwaaziin ji'a sadii naa kennaan nan jedhaa ture namichi kun isan inatti raaje laaluufan innaanan jedhu in soba namichi maqaa Yesuusiin in soba malee dhugaa miti kan innaa so ji'a sadiitti abbaa qabeenyaa taata maqaa Yesuusiin waaqayyoon natti dubbate jedhe. Soba daldala maqaa Yesuusiin raajii sobduudha bara kiristaanonni islaamotaan laallatu kun. Eenyu? Sobduun sobduudha amma akka keessan soba bumuwaas. Sanni bo'aa ture. Eessatti si beekna obboleessa? Ibsaan natti raajee naa ta'e. Ibsaan natti raajee akkas naa godhe. Dhiisa amma waa'ee qabeenyaa osoo nama dhufne. Birri irratti akkas taataa dhugaa waaqayyo awwalee musammaa. Ani siin erguu dhugaa gooftaa maa maqaa ko balleessitu. Maallaa ergita obsa abbaa qabeenyaa taate ittiin as obdeemati maallaa ergita yoo mana abbaa qabeenyaa taatu malee abbaa qabeenyaa man fakkaattu malee hattuun abbaa qabeenyaa taatu. Situnaan jedhe. Gaamaa keeyyuun baane haraa keeyyuun baane. Kaade kana raajii sobduu jechuun raajii sobduu yeroo jennu kana in kaade har'a. Oomaan ta'u rakkoon qabu. Dhaqaama birrii keessan irratti wal lolaa. Naan hin gahin achumatti dhaqaa dhugaa waaqayyo. In sobdu maqaa Yesuusiin in sobdu si dura dhaabannaa. In nagaddu in daldaltu maqaa Yesuusiin. Abumaas mee ijjigaayyootti sheer godha. Ijjigaayyootti sheer godhaati haa dhuftu akka inni boo'aa ture miliyoon jira gaafa inni boo'aa ture. Obboleessu ani eessattan si beeka namicho maal taati ati? Dhiisa ijara widdaan. Isati boolse maaf du'eet godhe ree Abumuwaas. Inni waa'ee amooti. Waa'ee keetii renni waa'ee amooti. Waa'ee keetii waa'ee amooti minni.
Ilaalaa sobasa. Soba Abu lammaffaa Muaz baga ilaalaa. jiraate baay'ee. Soba Respect you. lammaffaa ilaalaa ammas. Baga videoon sun si bira I got jiraate you. I dhugaa got you. dubbachuuf. We good. Thank We you. good. Respect all. Because we are Garan not Oromo talking tiya. with Only sati. any an edition of the demand. Isati Yeah, I biiftuutti got sobde you. Yuusuf Anfida. Oh, They might what? price you tomorrow. You never know. Thank you very Okay. much, bro. It's not Yeah. listening in what I'm talking now. Follow me back. I got you. I got something for you. Oh, I Thank you got. very much. Also, I'm following you, but at Oh, I see. anywhere, I at see. any time. Video follow kiristaanonni- me. Follow na goda. Mane Kiristaanonni biyya mana kaan koo kame. irra gaasinii kennaa. Thank Mata you. tokko Tokkummaa malee jiru. kennanonni. Jira jira. Kiristaanota amma mana koo sinii bana. Follow Davis. Follow Davis. Okay, okay. In Davis, nama Follow fete. back Also, me, bro. Satan no so do fe. I'll follow back in Follow Davis. Davis Abu Muaz. I will in Davis toto. Follow ka ba? Abu Muaz Davis. Ya, dibba saddeeti san ni hatame. Ni hatame ha dibba Abu saddeeti. Muaz. Yes, yeah. Deebise. Deebise warra Mile. asii jaran akkasuma. Milo, baka, nagambula, Yani- waan jiru, So- we are talking softanish. tomorrow. Ila waa tokko dubbadha laal. Ol na Ila waa raksina. tokko Ela, dubbadha. dhaggeeffadhu mee nama, mucaa kana namni hin didee malee nama guddaadha. Mee miliyooniin dhaggeeffadhu. Ibsa waa tokko dubbadha laal. Wanti dubbachuu barbaadanii waladheessuuf hin barbaachisu miliyooniin kaleessaa nama dheesseera eeyyee rabbiin ofitti gaddisiiseeran. Quraana Wale ofitti jitu gaddisiiseran. buuse ustaaz. Ofiif deemen seenaa hin beekan. Ofiisaa Ofiif bu'e jarri waliin deeman. Dhaggeeffadhaa. Waa tokko wanti dubbachuu barbaadun irra deebi'ee ishee abbaa caalii miidiyaa godhatanii wanti dubbachuu barbaadu ani nama miti rabbiin nama ofitti gaddisiiseedhaan kaleessa jechuudha. Nama quraana rabbii ofitti gaddisiiseedhaan nama nabiyyuu Muhammadiin ofitti gaddisiiseedhaan maqaa isaanii balleessee maqaa isaanii dha'e. Haa ta'uyyuu malee gaabbaan jira gaabbii guddaa keessa hin jiran. Wanti kun deebi'ee narraas hin argamu namoota kiristaanaarraas wanti kaleessa hojjedhe hojiin kaleessa hojjedhe argamuu hin qabu. Miliyoon dirribaa hattuu ta'uu danda'a waan fedhe ta'uu danda'a garuu maqaa amantaa da'oo godhatee maqaa amantaa balleessuus hin qabu. Kun dhaabbachuu qabistoop garuu awwaleen kaleessa paaster jedhee ibsa ajajaa ture. Har'a immoo maaltu gadi fide? Sirrii miti. Waa tokko abbaa qabeenyaa taatanaan jedhe ibsaa miti kan akka jedhe karaa ibsaa kan itti dubbatutu jira. Yeroo hundi ammoo waa tokko namaan tasaa ka'u amanteettaa hin amanne taanaan siif hin milkaa'u. Ga'een ibsaa akkasii kadhachuudha. Ga'een waaqa ammoo sii raawwachuudha. Ati immoo amanuudha. Hin amanne taanaan hin fudhanne taanaan siif hin milkaa'u bakka waaqayyoyyuu garaa kee ilaalaa jechuudha. Ammallee taanaan nuti musliimaa kiristaanaa otoo hin jedhiin hojii gaarii hojjennee akka kanatti wal biratti argamnee hojii gaarii hojjechuu isa jallaa ta'e sirreeffachuu isa sirrii ta'e immoo jabaadhu waliin jechuu kun abbaa caalii qaamaa wal beennalaa kun naman jaalladhu naman kabajuudha. Abbaan caalii nama waa'ee wangeela sirriitti beekuudha. Abu Muaz waa'ee wangeela nama sirriitti beekuudha warra barsiisuu danda'anidha. Innaa kanaafuu wangeelatti dubbisuu qofa utuu hin ta'in akka kitaaba istirii